Ogeessoti fayyaa Itoophiyaa keessa jiran gaaffiin isaanii yoo deebii argachuu baate miindaan yoo hin dabalamne hojii akka dhaaban himatanii jiru. Ogeessonni fayyaa miindaa haqa qabeessa uwwisa inshuraansii fayyaa fi faayidaa fooyya'aa gaafachuun miidiyaa hawaasaa irratti duula qindaa'ee galuu isaanii Addis Istaandarditti himanii jiru. Dokteerota, neersota, ispeeshaalistoonnii fi ogeeyyonni baqaqsanii hodhuu dabalate ogeeyyiin fayyaa marsaalee miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti duula lubbuu baraaraa turre amma kan keenya baraaruu qabna jedhu fayyadamuudhaan yaadduuf gaaffilee isaanii kaasaa jiru. Ogeeyyiin fayyaa kunneen xalayaa gaaffilee ijoo 10 of keessaa qabu ministeera fayyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf gaaffiin isaanii yoo hin guutamne lagannaa hojii dhaabuu godhuu akka danda'anis akeekkachiisanii jiru. Ogeessi fayyaa maqaansaa akka hin dhaamne gaafatan tokkos Addis Istaandarditti akka himanitti kanaan dura ogeessonni fayyaa gaaffii isaanii qaama dhimmi ilaallatuuf haala dhuunfaa fi qindaa'een dhiyeessanii akka turan himan. Haa ta'u malee gaaffileen kunneen deebii akka hin arganne eeruudhaan dubbii kana caalaa hammeessuudhaaf qaala'insi jireenyaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun sochiin miidiyaa hawaasaa qindaa'ee kana akka jalqabame dubbatanii jiru. Gaaffichi dhimma mirgaati malee dhimma siyaasaa miti kan jedhan ogeessi fayyaa kun dhimmi jalqabaa fi barbaachisaan galiin ogeeyyiin argatan dadhabbii hojii isaanii akka madaallee fi galii gadi aanaa ta'uu akkasumas baasii jireenyaa waliin kan waliin madaalle ta'uu isaatii jedhan. Yeroo kanatti hojjetaan fayyaa qaala'insa jireenyaaf saaxilamaadha. Haalli wal'aansa ofiifillee hin dandeenyee fi kadhachuuf dirqamaa jirutu uumamaa jira. Haala kiraa manaallee kaffaluu hin dandeenye waan uumamee fi sagalee keenya uummata Itoophiyaa dhageessisuudhaaf sochii eegallees jedhan. Itti dabaluunis gaaffiin kun adda durummaan miindaa kan ilaallatu ta'us gaaffileen inshuraansii fayyaa dabalataa fi tajaajila biroos kan hammate ta'uu ibsanii jiru. Ogeessi fayyaa kun gara waggaa 5f ogummaa kanarratti hojjechaa akka turanii fi yeroo ammaa miindaa ji'a birrii 7,600 akka argatan eeruun kanarraa kan ka'e maatii koo gargaaruun narra jiraatus haadhaaf abbaa dhiisii of gargaaruu hin dandeenye jechuudhaan himan. Itti dabaluun hojjetaan fayyaa rakkoo guddaa keessa jira. Kiraa manaaf geejjiba dabalate gatiin jireenyaa isa sodaachisee jira. Fakkeenyaaf yoo na ilaaltan hagammaatti maatii hin ijaarre anaaf qaanii natti ta'ee jira. Umurii koo maatii ijaaruuf ga'us sababa qaala'insa jireenyaatiin maatii ijaarrachuu hin dandeenye jechuudhaanis ibsanii jiru. Addis Istaandard xalayaa gaaffilee qabxii 10 of keessaa qabu ministeera fayyaa dabalate qaamolee dhimmi ilaallatuuf ergamu hoggattoota sochii kana harkaa ilaaluu danda'ee jira. Xalayaa kanarrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennuudhaaf guyyoota 30 kan kennan yoo ta'e guyyaa jedhame keessatti deebii kan hin arganne yoo ta'e lagannaa hojiif akka dirqaman ibsamee jira. Dokteerri biraa maqaansaa akka hin dhaamne gaafatan Addis Istaandardi waliin turtii taasisaniin sochiin kun eegalamuu mirkaneessanii jiru. Jalqaba ogeessonni fayyaa hedduun waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa adda addaa fayyadamuudhaan gaaffii kana kaasaa turuu isaanii ibsuun yeroo ammaa gaaffilee kana haala qindaa'een qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf mallattoo toora intarneetii irratti walitti qabuun hojjetamaa akka jiru eeranii jiru. Dokteerri kun itti dabaluudhaan guyyaatti al lama nyaachuuf rakkachaa jirra. Kun dhimmi fayyaa waan ta'eef ariifachiisaaf namoota hedduu kan miidhu waan ta'eef furmaata tattamaa barbaadas jedhanii jiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa dhimmi guddaan dhimma miindaa ta'us kana malees ogeessa fayyaa balaa adda addaatiif saaxilamee fi dhukkuboota daddarboo hedduu yaaluuf hojjechaa jiruuf inshuraansii fayyaa gaafachaa turres jedhan. Gaaffii mana jireenyaas qabna kan kanaan dura bifa idileetiin gaafatame haga ammaatti deebii tokkollee hin arganne kaffaltii adda addaa kaffallee jirra. Fakkeenyaaf baankii Daashenii fi dhaabbata Gojjoo Biriijii jedhamu waliin waliigaltee mallatteessinee turre garuu homaan arganne. Kaffaltii kan kaffalle ta'us maallaqni kun gahaa miti jechuun nuuf deebi'ee jechuudhaan ibsanii jiru. Sababa kanaan ogeessi fayyaa kun kiraa manaa yeroo hundaa dabalaa dhufe uwwisuuf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiru. Itti dabaluunis ogeessonni fayyaa amma dhimmoota mirga kanneenii fi kanneen biroo kaasuuf duula miidiyaa hawaasaa karaa nagaa eegaluun guyyoota muraasa keessatti xalayaa qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf qophii irra jiraachuu ibsanii jiru. Ji'a Majjii keessa waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa hakiimonni naannolee tokko tokko keessatti dhiibbaa keessatti hojjetan kaffaltiin nuuf haa kaffalamu jechuu isaaniitiin to'annoo jala ooluu isaanii beeksisee ture. Ji'a Majjii keessa waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa hakiimonni naannolee tokko tokko keessatti dhiibbaa keessatti hojjetan kaffaltiin nuuf haa kaffalamu jechuu isaaniitiin to'annoo jala ooluu isaanii beeksisee ture. Waldichi yaa'ii waggaa ogummaa fayyaa 61ffaa fi agarsiisa fayyaa idil-addunyaa guraandhala 14 haga 15 2025 Finfinneetti geggeeffamu ilaalchisee ibsa baaseen doktoroonni biyya keenyaa dhiibbaa hedduu dandamatanii hojiitti fufanis
bara kana hakiimonni hojii isaaniitiif kaffaltii dhabuun isaan mudateera jedhee jira. Itti dabaluunis naannolee tokko tokko keessatti ogeessonni fayyaa sababa miindaa isaaniif hin kaffalamin ture gaafatanii hidhamaniiru jedhe. Kana malees hakiimota biratti hojii dhabdummaan dabalaa dhufuu isaatiin alatti kanneen sababii dhukkuba adda addaatiin yaala fayyaa tattamaa barbaadan dafanii yaala sirrii argachuu waan hin dandeenyeef lubbuu isaanii dhabaa akka jiran ibsee jira. Addis Istaandard kanaan dura ogeessonni fayyaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti miindaan kaffalamin wal qabatee rakkoon isaan mudate hedduu gabaasaa turuusaa ibsee jira. Jeneraal Taaddasaa Warradaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan muudamuu isaanii ministeerri muummee toora miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti har'a beeksisanii jiru. Ministeerri muummee Abiy karaa fuula feesbuukii isaanii irratti akka beeksisanitti Jeneraal Taaddasaa Warradaa kan waggoottan lamaan darbaniif itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun tajaajilaa turan bakka obbo Geetaachoo Raddaa bu'uudhaan aangoo fudhachuu beeksisan. Gara baatii darbee tokkoo fi heera mootummaa waliigaltee Pretooriyaa fi hawaasa dippiloomatii dabaluudhaan mariiwwan taasisaa turre wayita aangoon obbo Geetaachoo bu'uura seeraatiin xumuramu qaamni hojiiwwan ijoo hafan raawwachiisu mootummaan yeroo itti fufuu qaba murtee jedhu erga ga'ameen booda ce'umsa kana eenyutu hoogganuun galmaan ga'uu danda'a jechuudhaan mariiwwan taasisaa turre jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed barreeffama qoodanii turaniin. Itti dabaluunis har'a ifaaf karaa nagaatiin aadaa haaraatiin aangoo dabarsuu fi walharkaa fuudhuu geggeessuuf sagantaa qophaa'ee raawwanneera jechuudhaan walharkaa fuudhiinsi aangoo taasifamuu beeksisan. Obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee Pretooriyaa waraana naannichatti waggaa lamaaf geggeeffamaa ture dhaabe hordofuun ture kan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay taasifamuudhaan waggaa lamaan darbaniif hojjetaa turan. Ministeerri muummee Abiy haaluma wal fakkaatuun kaleessa Ebila 7 2025 barreeffama afaan Tigriffaatiin fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniin aangoon obbo Geetaachoo xumuramuu beeksisan. Jeneraal Taaddasaan waggaa lamaan darbaniif itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan obbo Geetaachoo waliin tajaajilaa turan. Nama dadhabbii fi ciminoota waggoota lamaan darban keessa ture ifatti hubatanidha jedhan ministeerri muummee Abiy. Itti dabaluudhaanis Jeneraal Taaddasaan qaawwa uummata Tigraay keessa jiru guutuudhaan gara fuulduraatti adeemsisuu danda'u jechuudhaan qaamolee hedduun kan itti amanamedha jedhan. Uummanni Tigraay carraa rakkoo nageenyaaf misoomaa mudate danqaa akka obboloota isaa kaanitti ba'ee nagaan galu seenaa Itoophiyaaf Afrikaaf fayyadan hojjetanii darbuu itti kennat akka fayyadaman abdiin qaba jechuudhaan ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsanii jiru.